Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan keenya Ooydaa Marii har'aa keessatti waa'ee Ramadaanaa fi hiikkaa isaa ilaalchisee hayyoota amantaa wajjin goona. Hayyoota keenya baga nagaa dhuftan jechaa maqaa keessanii fi akkasuma bakka irraa dhuftan akka daawwattoota keenyaaf ibsitan kabajaan isin gaafama. Anaa dhufu isiniin jenna. Baga nagaa Ooydan jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota keenya. Bakka jirtanitti nagaa fi rahmata guddaa isin irraa jiraatu hin jenne. Ani gartee maqaan kiyya Abdul Malik Usmaaneen Anjaanii jiraata magaalaa Edmonton Canada Albertaan jiraata. Jazakumullahu khairan. Mashallah. Mashallah. Baga nagaan nu eeydanii asirratti illee nu afeeruu keessaniif hedduu galatooma haaraa isin jenna. Ani jiraata Calgary fi maqaan kiyya Abdul Hafiz Sheikh Hassan Calgary jiraata. Bakki irraa dhufne egaa Oromiyaadha. Afaan nuti haasofnu kun Oromiyaa akka ta'e ma ibsa. Haa nagaa inshallah ta'ala wal barnoota gaarii isin jenna. Barakallahu fiikum. Ayyee ulfaadha isiniin jechaa gara marii keenyaatti deemnaa. Mariin keenya akkuma mata duree irratti tuqametti mee haalli Ramadaanaa keessa dabarsitan ni as geettan maal fakkaata akkamitti jirtanitti waa'ee haalli jiru kunniin ammaan tanatti dhibaa namni walitti dhufu akkam keessa dabarsitanni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Duba baga gartee inshallah qarraa kan nu fantanitti illee isin nu afeeruu keessaniif galatoomfachaa. Duba obboleeyyan keenya Ramadaanni Ramadaanuma kana gartee ta'u akka itti beeknu gaafa ijoollummaa keenya irraa jalqabii hanga baroota lamaan dabarsine dura keessatti hawaasni musliimaa kun bakka takka waliin nyaatee waliin dhugee waliin salaatee waliin gartee ziyaaraallee wal godheeti waliin ture. Duba amatoota lamaan ama dabreeffamata kana hedduu gartee waan gartee qalbii namaa kana cabsu kana gartee argamee jira jechuudha. Maaliif sababa gartee dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu kana irratti jechuudha. Kana adda fagaadhaa salaataadhaan jira. Sababa dhukkuba kana gartee firraa ittisuutiif sablisuudhaatiif jecha. Namni ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam silaa tokkoon keessan qaawa keessan cufaa ista'u waa tadiluu salfii teessa waliin dhiyeessaa waliin maxxana qoomee teessan dhooysaa je'eeti ergama Rabbi nu ajajaa ture. Duuba arra gartee sababa dhukkuba kanaatiin adda fagaanneeti salaataa ture soomana kana keessa. Kanumaahuu duuba gartee hurnan boodaa zamana silaa gartee ibaadatti akkaan jabaachuu qabna. Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam hurnan boodaa kana bar. Ergama Rabbi akkam ta'e jaani shadda miizarahu marxoo isaa jabeeffatee lafaa kaa'u hurnan boodaa kana akka malee jechuudha gartee. Wa'aa alleeyla halkan kanallee ibaadaadhaan jiraachisa. Wa'eeqaza ahlahu gartee duuba warra isaallee gartee ibaada kaasuu dura hurnan boodaa kana jechuudha. Duuba hurnan boodaa kana akka masgiinni nu gartee cufuun warkaate. Yaa subhaanallah. Masgiinni nama 15 ajjame mootummaan nama 15. Masgiinni fedhu nama 500 illee maafuun nama 15 ajjame waan hulaan seenin takka taateef jirta. Nama 15. Eenyu seene eenyu dhisa masgiida kana. Hanga saka gartee Ramadaana baranaa kana duraan xiqqoo wayyaa ture hurnan boodaa kana keessa duuba waan akkana kana nu mudate dabalata gaamee obboleessa xiyyaafin gadheessa Sheikh Hassan Abdul Hafiz Sheikh Hassan. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام والإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلين كينيا بك جدا هم داوغا نجيني ربي سبحانه وتعالى ربي سنوجه هجراته دوبا قرتي أكملتي سومنا خنا دبر ستني hanja mujachura norzi Amerika tana keesatti keessaawuga Canada tana keessatti tanaddaati soomana umrii teenyarra waan takkaan agarin koronaan nu barsiise duba waan takkaan argarin shari'aa keessatti illee warra gartee fiqii biratti illee warra takkaan dhagee nu qaraase adda fagaatanii salaatuu tana duba adda fagaatanii dhaabbachuu tana nu qaraase dua baradeen gaddaatirra bara kana irra wayyaan alhamdulillah jechuunis gaariidha. Baradeen gaddaa bara kutee namu mana salaataa turre beesmanti salaataa turre arra rabbiin beesmanti irraa nu baasee masgiida rabbi nu geeyse duba
كندا خيستي مسجد السلانة أمو مسجد السلانة برسنتي خرشان ترى برسنتي خرشان سنرة نم خرشان دي يجلو كمان لقى جبهته ونم بودات نم خرشان دي أمو ومن خينيا رمضان يجوا عن التبيه ورمضان يجوا باتي رمضان أفاني سومنا أولاني خاني وانجان خان كيجمنه خاجرتي نممين أنا من همنه خاجرتي هم تو تكلي هندلينه سومنا أولاني بويا غرتي أفاني سومنا أولاني هندوغاني سنياتنيس ربي بجا يجوا هل كان غفران صلاة والدفني والانفراني والكاديم قبائل برانا تنهون دربني ولين غرتي ولتنفوني سنجرتو ولين سومانو سنجرتو أمو الحمد لله برادي قدارة الشيخ وسبت إيبا هجم كبات أجر من تيتي نكسي ولتنفون أبون كن جر شريعة التكن جم شريعة يودي من شريعة يو ركون شريعة الإسلام ركون جبدو نقول في ركون غرتي شريعة الإسلام نلا فيفتي يوني في غرتي هذي يعني اللي هبودن ديش شريعة الإسلام آخيشتي مسجد اللي نابودن ديش وركون كجرا توتال واجب مسر رجروفنا واجب أخنا سر رابود شريعة الإسلام شريعة الإسلام دين لا فادا دين ما لا فادا دوان سر الجبهة كانت تجبدو dirqama kana teefana mana galtee salaatu si fayyamtee jirti jechuudha. Gaafa kana mana galtee rabbii kee ibaadda waan gaariidha jechuudha. Uumaatiif rakkoo takkan qabdu dhiibbaa ammoo dhiibbaan gama biraatiin kan jirtu bakka namni gartee imaana namni kun chaarjii fi imaana kana walirraa godhata. Waliin gartee buhaara, waliin gammada, waliin gartee soomana kana waliin nyaatee waliin dhugee waliin gammadee waliin dabarsa. Gammachuu tanaatu dhabame bakka tanaatu qaawni nutti mul'ate dhiibbaa kanaatu tunnu mul'ate jechuudha. Bakka dureen waliin dhufneetillee kan gartee waliin balleessallee naafu waliin jiru har'a waliin agaru jechuudha. Namuu mana jira kana jechuudha dhiibbaan guddaan inni dubbitu qabdu kana. Haaluma kanatti hirkannee namni manatti salaata taraawiifaatu jira namni ka salaatu gamtaan waan salaatamu inni kun mana keessatti akkam haala kamiin gochuu danda'ama akkamiin dabarsan irraa hawaasni waa irraa barachuu danda'a. TV akkasuma waan adda addaatiin namni dhimma ba'a kanattuu akkamitti dhimma ba'anii waa salaatuun danda'ama kanatti gara shari'aatitti akkam. Shari'aa teenyatti akka waan isin jee gartee waajiba masgida geessuun dirqama salaata waajibaati. Salaata sunnaa durumaanuu manatti yoo salaataniis رجع الرسول ربي عليه الصلاة والسلام غافر ربون جران إساء منسات صلاة يجو منسات صلاة نمن اللي نجد تقني اتهدتني ولين صلاة سنة نجين كرات آتي أمو وري صحابة بكا كانوا غنوغتي ولي تورفني غوني وجدتو لنغتي سنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام قرأ وري مسجد قبوفتني ولين جماعة صلاة نمن بين قرآن بين اللي وجي أكا صلاة وكا ولين بوارا نكا ولين غتي كيفتني kun waan gartee gilas dirqamaa miti jechuudha sunnaadha salaata sunnaati ammoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jee man qaama ramadaan iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbi namni baatii ramadaanaa tana dhaabbatee gartee salaati imaamaa wajjin hanga imaamni illee irraa raawwatutti wajjin dhaabbatee gaggeeffatee dilii isaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaf maaraa jechuu jira سنيف إمامه وجد أبوكم برباجيز أرن ليه ومن قليه صلاتيس صلاة نسان وجد صلاة نخون بر ورمضان بيجا سنجرو صلاة نخون واني بيخو قبل رمضان بيجا تراويح رمضان بيجا سنجرو رمضان أنا اللي نمديمتي والإسلام نما قبا منك قبا مني خبو قرا مني نما قبا يوم منك جاي فتن اللي ركون قبو يجو شرع الإسلام خيسة بريد أميتنا واي فيات جرب ودان اللي تديبو دندنا كان سنجافر عبد المالك waa'ee ramadaanaa irratti namoonni hedduun akkuma isin kaaftan yeroo ramadaanaa garaa walii laafaa gargaarsa adda addaa walii godhaa waan jedhan walii caqasaa isa kana baatii tokkoof waan ta'u baatii kudha tokkoo kana ammoo iyyuu bifa addaati maal wanni kun garaagarummaan jiru. Bismillahir Rahmanir Rahim gaaffii gaariidha. Inshallah mee sanin dura dabalata gartee sheekni dubbate irratti namni tokko qullubbii yoo nyaate shunkurtaa yoo nyaate baharoo yoo nyaate masgidan dhufinaa jedhama rabbi sallallahu alaihi wasallam qullubbii nyaate amma
Qulubbiin tuni namarraa shurru. Maaliif malaayikaatu azaataa jedhama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Waan ilmi namaa azaati ta'uuni malaayikaaleen azaataati wayita qulubbii nyaatan masgidan dhufinaadhaa jedhe. Kanaaf namni gartee dhukkuba kana firraa asabisuudhaaf dhukkubni kun gartee waan hin beekamne namni kun osuma deemu dhukkuba kana qabu. Yoo qabaatellee gartee eega torbaan sadii booda faa yookaan torbaan lama ol dabre irra mul'atu wanni kun irra beekama jechuun qabamu qabu. Akkasumas akka kun gartee shari'aan teenya waan jettu duba gaafii irratti yeroo gartee baatii ramadaanaa kana gurguddaan sheexaanaa ni hidhama jedhama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Gurguddaan sheexaanaa hundi ni hidhama jedhe. Qalbiin ilma namaatu ni jiiti ni laafa. Kaduraan ilma namaa kana dhorku sheexaanni hidhaa waan jiruuf jecha. Ilma namaa kun re'ee masaa maxxanfachuu. Ka biyya alaa jiru kuni re'ee masaa gartee waan danda'uun bira dhaabbachuu. Akkasuma gartee miskiinota biraa ka biyya baqaa biraa deeme haa ta'u. Ka gartee wal beeku waliin beenu hundaaf rahmata godha. Baay'atan. Maaliif baatiin tuni gartee baatii rahmataati. Baatii araaramaati. Shaarul gufraan janiin maquma siitu gartee. Baatii gartee araaramaallee janiin yaamantii ta'a. Baatii ramadaanaa janiin shaarul gufraan janiin baatii akkasitti baatii rahmataati. Kanaaf namni tola akkasii walii oola. Duuba yaa dhiiroo namni gartee muslimaa tokko baatii ramadaanaa qofa dalagee baatii isaan ni dhiisaayii. Ni dhiisuu hin qabu jechuu gartee. Akkuma nama gartee baatii ramadaanaa keessa quraan hogguu 30 hogguudhaan buusee zikrii hoggumee godhee salaatullee illee 11 salaatee hogguu soomannee kan baranaa kan bareedduu jee garticha firaa deebisee dubbii sanii hojii wal fakkaatti jechuudha. Namni muslimaa hanqa danda'utti yoo gaafa soomanaa kana parasantii 100 dalage yoo xiqqaate parasantii 50 dalaguu qaba jechuudha. Baatiilee gartee hafte 10 kan keessatti illee jechuudha. Jazakallahu khairan. Bareeda mee isinis waan itti dabaltan yoo jiraate asuma. Waan itti daballu inshallah ta'ala baatii tanaafi tabiraa garaagarummaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام. رسول ربي أكمل أرجاء بل كان أجود من ريح المرسلة اللي سبب بتخنا غيس رمضان غيس أكمل أرجو ما جاء رسول ربي عليه الصلاة والسلام صدقاء غيس التيجي مالف يرو قرآني كي يقربوا خان يرو قرآن قدي جبريل اللين ولين كرا يرو تن وان درين هنتاني رمضان على هنتاني تا يجي باتي تنا باتي قرآن مالك باتي تنا وري حديثات بكل كتابهم دليسني باتي تنا قرآن ردي بيا باتي قرآن جامتي لأنه قرتي جبريل اللين دفع وجه كرا رسول ربي تولين عليه الصلاة والسلام وجه كرا يرو جبريل ولي جي كرا وخنا إرجما ربي يرو خنا هدو الدم يسيجي سنيف مسلموني نتوري مسلمة يجو خيسابو باتي رمضان خيسات بتاس النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تيراتو رب خنا تيني غرتي خنينا يجو خيسابو قرنم بودا خيسال أكسي خنينا يجو مالف ليلة القدر فا خنان تلوركمو خير تكتين الرد ليدي ليلة القدر خن غيسي وخا قنم تتاتي خير من 1000 شهر باتي قم تكرواسي جالتو خناف خنينا يجو أمو خنان قرتي رمضانا وان جالتيف جيجو رسول ربي عليه الصلاة والسلام وان هدو خنو فيه تانا تاكا لمدى باتي تانو خنان نجرتي نجرتي ولا صدقا بنادا رسول ربي عليه الصلاة والسلام يروه داني خنا أمو يروه كان رمضان خيسا وان جيب مسلمون خنا خيسا أبدو ميك فرساتي رحيم غرغارو في غرا وليلابو خنا خدا أمو باتي هند خيسا تلي أكسمت خناني akkasumatti gartee gargaaruu sadaqaan hin dhaabbatu ulaan sadaqaa hin cufamtu ulaan salaata gartee taraawwii illee hin cufamtu ulaaleen tun hundi babbanaadha ulaalee khayrii hundinuu babbanaadha jechuudha duuba baarakallahu fi ergaan keessan kan ammaa baatii tokko qofaa miti baatota hafan 11 namni waan silaa danda'e godhachuun wanni shari'aan dhoowwitu hin jiru hordofaa godhadhaa garaa walii laafaa jedhaartanii itti aansee amma gara baatii ramadaanaa kana gara walakkaa irraa dabarree gara dhumaatitti yoo achi deemnu wannoota garagaraatitu jira isa zakaa baasutu jira
taraawii irrattis waan adda addaati jira. Mee kan ilaalchiseetiin Sheekh Abdul Malik waan jettan yoo jiraate. Amma gaa yeroo amma jiru kana gaa soomanneeti alhamdulillah kurnan duraallee dabarsinee jira alhamdulillah waan dabarsinee khayrii gartee namni quraana qaree arkate kan qareen dhabee jira kan zikrii godhe arkate akkasuma gartee kurnan jidduullee dabarsinee jira waan dabarsinee arra isa jira kurnan boodaa keessa jira kurnan boodaa irraa illee gartee shanan boodaa keessa jira arraansa baatii kurnan boodaa kana keessa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam akkuma gartee sheekh Nireemu tana dubbatee baatii kurnan boodaa kana keessa akkaan jabaata ergama rabbi kurnan baatii soomanaa guutu jabaata kana keessa immoo akkaan jabaata jechuudha hadisa reefu maqaa dhoone keessatti muddii hidhatee lafaa ka ergama rabbi isa gartee Aishaan odeessa keessatti muddii hidhatee lafaa ka soomana kana keessa kurnan boodaa kana keessa duuba halkan kana maaliin jiraachisa ibaadaan jiraachisa maalayaan hin jiru haasawa guddisuun hin jiru fakkeenyaaf amma irreedduun namaa itikaaf jee masgida taa'ee masgidatti gartee haasawaan dabarsa waa'uma duniyaa kana haasawu waa'ee gartee guyyaa dabarsee akkamii ooltee kanaan dabarse jechuudha soomana masgidatti jechuudha itikaafa jechuunu waan masgida ala dalagamu amrii addunyaadhaa hunda guduunfitee cifraa keessa jirtu eega itikaafa sentee booda kanaaf kurnan kana keessa akkaan jabaachuu maal goota qaraatii quraana guddisuu qabda kurnan kana keessa jechuudha akkaan zikrii guddisuu qabda maaliif zikriin tuni qalbii namaa kana ziggoota alaa bizikrillahi tatma'innul quluub rajee rabbii quraana keessatti wanni qalbii namaa kana ziggo'ee bakka haayo chaarjii qaama namaa kana wanni gartee qaama namaa kana guutuunis jiraachisu maali onne qalbii jechuun bara onne jechuudha ilmi namaa kuni onnee tanaan jiraata onneen tuni matoora dhiiga gartee qaama namaa kana sammuudhaaf jalaan ol qabaaftu isin hadisa keessa baraka ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam qaama ilma namaa kana keessa alaayina fil jasadi mudqa kutaa foonii takka jiraaje qaama ilma namaa kana keessa fa iza salaha salaha jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kulluhu je yoo kutaan foonii san qaama keessa bad qaamni guutuun bade je خلاص wata keessa jiru yoo ammoo kutaan foonii san tolte qaamni guutuun tolee je ala wahiya alqalb nisan qalbiidha qalbii jechuun onnee jechuudha onnee qaama keenya keessa jirtu onneen dalagaa dhaamnaan qaamni namaa dhaabe dhiiga isiitu walii gaxoof kanaaf obboleen keenya qalbii zikrii guddisuu qalbii teenya jifachuudhaaf sanbooda ammaa zikrii guddisuu laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu guddisuu ammallee sadaqaa heddummeessuu kana keessa sadaqaa heddummeessuu maaliif ulamaa'in akka jettu namni gartee har'a guyyaa irraa kana keessaa guyyaa gartee leelatul qadriin shakkamu keessa namni masgiida rabbiitiif nama rakkataa tokko aanaa isaatiif waa'ee gartee jireenya nama muslimaa tokko beela baasuu namni guyyaa san keessa qoodaa fudhate dhibbata kee kan ta'e akka nama ama 83 sadaqate waa takkaan alate jechuudha kanaaf obboleen kiyya kunnan boodaa kan haala kanaan dabarsuudha qabna keessaa guyyuma shaniin nuuf ammaan ta'e guyyaalee shanan hafa kana haga dabre sadii dhugaa keessatti hangi dabree mire aannan ganna qame hambara qabatan jaanii haga kana gartee akka gaarii ciniinannee dhaqqabachuudha qabnaan isin jaabbaleen. Ayyee daawwattee ture keenya kabajamoo sagantaa keenya akkuma itti fuunni jirraan hordofaa isiniin jenna. Gaafii itti aanu waa'ee fixrii ilaalchisee mee akkamitti baafachuu qaba namni tokko gama fixriititti yoo deebine amma gara dhumaatitti waan ta'eef mee akkamitti baasa shari'aan akkamitti ajajji. Fixriin waajiba dirqama nama islaamaati. رسول ربي عليه الصلاة والسلام رواه إمام أبو داود إمام ابن ماجه وديسي حديث عبد الله بن عباس رسول ربي عليه الصلاة والسلام قال وإيت عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني. رسول ربي عليه الصلاة والسلام زكاة فطري خانا كما قلت كلنا ما هم دارت جبر الرتيس بلير الرتيس تك الرتيس قد الرتيس
nama hundaratu dirqama godhe maalif zakkaan kun barbaachise rasuulli rabbi hadiisuma kana keessatti hime zakkaan kun maalif barbaachise tuhuratan lis-saa'imi nama soomana kana rakkoo irraa argamte takka irraa qulqulleessuudhaaf toba gartee waan afaaniin hanjamaa godhe gartee hanjamaa waan rakkoo takka gartee gooyi isa gooye hin gooyin jee gusoomanni soome hin lallabiniis jee hanjamaas hin godhin jee hin tobatin jee waan akkana gartee tan rakkoo sirraa argamte soomana keessa sirraa argamte kanarraa si qulqulleessa jee maalif jee gartee waa biraarratti zakkaanni fitriidha zakkaatul fitri li shahri ramadaan كسجدتي السهو رسول ربي عليه الصلاة والسلام ابن وكيع ويتجه كتاب ساقيس أكنما سجود سهوي تي جدوات أرتب سيف قوي بيك بكسر رأي رتة سيف قوي بيك زكام في تريخان إيجا خناتات يرو تم بافما صلاة قرتي عيدا ودو تنبهين درة بافما أرر رأي قليب بافما صحابة رضوان الله تعالى عليهم عبد الله بن عمر فان الرأي قالين باسا نمني صلاة بودن تاتو ماس اين يبا فما ينان يوني في صلاة درك باب تتاتي زكاة صدقة الفطري باب تجامع رسول ربي عليه الصلاة والسلام سواب وكسني كم يوم مو صلاة بودن كباب تتاتي صدق ما صدقاتك الله كام تمالي واجب سنيمي تيجي رسول ربي عليه الصلاة والسلام سنيفو صلاة بودن لنتاتو زكاة فطري صلاة در إيدا أدون بانين درتي في الرابط خنتا واني خنتو في مسكيني دوبا غرتي مسكينة كان أغنوهم عن المسالة في هذا اليوم ويا كان كيس مسكين اللي مسكين سلامة أكا غرتي جمجوتا إسني وجين أودتو دروم ساراجي أغنوهم عن الطواف هذا اليوم ويا كان غرتي غندا كيس ناورا كا غندا كيس نانو إله إسان كان دروم سانا أكتر شير سني وجه وردا هاجين وجه جمجوتا نقودة تاني قودة دافي يرى كرج رسول ربي عليه الصلاة والسلام زكاة فطري دا زكاة جبادا سنيفون منهم تنو باسو قباتك كافي قدان همنا فكاسا سكبهم دراو باسو دير كما ينا بارك الله فيكم أي بريدة قالتوما يادا إساني الرت وان دبلت يوجراتي يادا قبابا سدرا جزاك الله خيرا يا خلا حسن عبد الحفيظ ما شاء الله إبسا بريدا قرتي أجسران وستجرتا دوما بلين كينيا كما إني جئ زكاة قرتي فطري خنا سومنا خنا خيسا نمت هاجم قرتي إفدرو بافتيزي سر عباتي جرتي ججو أمو قرتي كما ندوبتي يرون إسا قرتي صلاة إيدا وصون ديم دين درتي فطرين تيبوبا صلاة إيدا وصون ديم دين درتي دوبا خنارتي ماس زكان وني بهو قبو نما تقرا كيلو لما في جنا أكنا تبايج كيلو لما في جنا أكنا با ساني أول قرتي وده برسلة صدقة سنو ما سيتايج إسين تنما ديرك أما واجب هفون تاتو جوكم سومناتي يو قرتي هنك أبا نمو أتو نمو فرطو راي يو قبات إلمان كي خقرتي غنما خنادلتي صلاة إيدات ندورة نمتو كو غنم حولت سنلي الرابف تارياتي باتي سومنا خي سنتور أمدو فينجك سنلي الرابف تاريات أكاي أماس وني باساني سي ميدان غرتي وري غندانياتو سنبافتك ميدان وري غندانياتو قوتو للبلد جا جيسا كو خيستي يو غرتي أم بيجتين جتغام بشنغا بقولو قامدي أمدوما كابسان بافتاي كنا نوحيج خاني خواري روزاتي روزو باساي وهم قرتي غندي خون قاب غندي خون نيات سانو باساي نيجو أسير أسو دبر نموني كيسايو بيالا كنين رجالا نمي مسلمة خوري أكاكابو ملقا جتشورا ملقا كان كبتي باسو أكد دندبوسي كنسو سويبسيتاني بريدا ماليف ملاني وني جدا جرتن إذا كان ملقا تيوش اللقان هقم ديبا يوكا ملقا كنون انتامون تو كان برات سمو إذا قد أسكيسا ورجرو بيالا كنين نمنجرو نمواكن نمالي نموافورة توميتي كان هو بيجرا فقاتي بقى تنجرت إرجبا ملتني يمكن ناف يمكن نما تكررت بكمون دندو مي أكملتي الدواسو دندو كوني بريدا كوني بيتا زكان فطري دا فكنيا بيجتنا تكوم أو كوماتو يتساني نمني قرتي زكاة فطري سر رابور تنجو بيجان
amma biyya kana gartee ulamaa'in biyya tana wanni isaan godhan qiyaasaan godhaniiti gartee shalaggii gartee maallaqaa waan kiiloo lamaa san bituu danda'u godhaniiti shalaggii godhan amma masjidan adda addaatti itti sanduuqa tolchan masjida biyya tanaatti amma sanduuqa tolchanii sanduuqa sanitti darbiti sanduuqa kanatti gartee sheekootiin imaammoo masjidaa walitti qabanii biyyoota itti haajamtuuf midhaan bitanii maallaqa achitti erganii fi achi godhan jechuudha. Ammoo gartee maallaquma kanaa gartee duba gariin ulamaadhaa gartee horii maallaqa malee maali jettan midhaan malee horiin kun hin ta'uu jee garii ulamaa horii dullee ni jira. Ammoo bakka gartee uturiin itti nama geessisetti badala gartee silaa midhaan baasan sanii maallaqa gimmidanii danda'amaa jiru. Nama kana gartee amma gartee itti haajamuu jira maallaqa kanatti. Fakkeenyaaf boqqolloo qabaa ganama iidhaa san boqqolloo itti kannite namni kun boqqolloo jirtuu kamitti godha. Yoo haalee waa harkatee jira arraan tana zeeta barbaada soogida barbaada waan nyaata saniif bilcheeffatu barbaada akkasin nama saniif gartee maallaqa bakka buutee kannateef illee gartee badala wannaa sanii wanni gartee dilas gartee wanni jawwan jiru na fakkaata dabalata kanarra gartee sheekni shiyaasanillee yoo qabaate irratti yaada bulchaa Abdullaafiis. bareedaadha Sheekh Usaydii jazakallahu khairan fittee jirta. Duba ulamaa illee waan jettee bakka sadii dubbatan ulamaa keenya sadeen irraa gartee kan maallaqa ni baasaa jiru Imaamu Abu Haniifaa ni baasa jaa ammoo gartee warri kaan Imaamu Shaafi'i Imaamu Ahmad duba gartee akkasumatti Maalik ididan ammoo ulamaa'iin akkasumatti jechuudha Imaamu Ahmad Imaamu Nawawi ammoo kulli gartee warri imaamni mu'aasaraa warri zamana kana hundinuu ni danda'amaa jan ni danda'amaa maallaqa baasu maallaqa ni baafna maallaqa baaftee annu ni danda'amaa jan ammoo sila akka zakkaa fitriitti maallaqa baasuun ni danda'ama shakkii takka malee ni danda'ama maallaqa baaftaa jechuudha amma keessaafuu biyyan manuti jiru kana namni ati waa bittee ficaa bittee kan nituufis hin jiru maallaqa kana malee jechuudha. Zakadi sisi jennu syariat Islam ni baafte dirqama. Hukum baafte namni sirraa fudhatu jiru amma sila syariat Islam akka dubbachaa jirutti warra ganda sanii akka ganda keessan naannoo akka isin hojii qoodatan godhaadhaa waan jaamurraa dubbat. Ammoo biyya tana keessa jiru miskiinni akkasii jiru rakkataan hin jiru nama wayii qaba. Ifi buka irratti waajibaati warqaasiimuun miskiina kan jettuun illee akkas. Harkisaa agartee gadi law income khajaan kun wayii qaba. Wama qaba womaatti seena jiraachuun danda'u haasitti hin seenne biyya tana san dirqama baasuun dirqama eega baasuun dirqama taate walitti qabanii masjiida gartee masjiidatti walitti qabanii duba gartee horii kana fuudhanii bakka itti haajamtu akkuma Sheekh Usaydii yoo akkasuma godhaa turrilleedha akkasuma godhaa jirraasi ganda itti haajamuuf bitanii gartee zakkaa san akkasii irraa baasan jechuudha. Ammoo akkuma gaafii reefu obboleessi keenya dubbate waan leeti ergitu tun bakka geesse mon geenye illee hin beeynuu jedha. Nama koo ergitu kana akkuma waan itti jettu jechuun nama gartee amanamatti ergita ammoo abbaan firraa baase baafnaan irraa geeffamte irra firraa buusee jira baafnaan. Ammoo miskiinaaf kennuun isarra jirti ogguun fi baaseetuma firraa karaa harkee odoo darbuun taane nama amanaa tana hin nyaanne nama amanaa hin balleessine sallaalee sanitti kannee miskiinni qoodni kun qooda miskiinaati masjiidaafis hin taatu wooma takkaaf illee hin taatu jechuun mas sigalemma qooda miskiinaati zakaatul fitrii masjiidaaf hin galchallee hin taatu bee horkan waan biraatiin hin oolchaallee hin taatu haajaa biraatiin gartee haajaa gartee wooma alkhayrii ta biraat akkallee hin godhaan illee hin taatu miskiinaafi kun qooda miskiinaati abbaan fedhe qooda keessaa qabu amma zakkaan faan qooda wajju keessaa qabu kana qooda nam tokkollee keessaa qabaachuu hin danda'u miskiinumaaf geessuudhaatu barbaachisaa jechuudha jechuudha baarakallahu fiik. Galatooma Sheekh Abdullaafiz ammas asumaan gaafiin kiyya gara hiikkaa ramadaanaatitti deemna. Hiikkaa ramadaanaa guyyaa iidaa keessaayyuu namni walitti dhufee ijoolleen fa'a taphaa fi waan garaagaraa nyaataan walitti dhufaniitiin waan kanniin godhan. Kanneen gara sila waa'ee dhukkuba kanaatiif jecha namni achirraa faa hamilee hin jiru
kana hoo akkam jettan mee akkamitti dhaamtanii fi namoota walitti dhufuun danda'anii biyya alaa kana keessatti irra guddaa biyya keessatti ammoo namni haga tokko walitti dhufaa sunis hagam akka rakkoo ta'e namni argaa jira kanaaf mee maal akkamitti dhaamtan? Kun egaa duuba akkumaatti dubbattee maashaallahi sadarkaa duraa irratti gartee inni kuni guyyaa gartee gammachuudhaati. Namni muslimaa iida lama qaba. Gaafa duraa gartee islaamummaa osoo nama ergamne duratti gartee warri gartee Madiinaatiif warri gartee biyya rasuulli keessa dhalatee kana iida lama qabaachuu turan jira. Ha keessa gartee taphatanii keessa aadaa isaanii mul'isanii dhiichisanii wanni jira. Sanii isaan illee gartee eeguma ergamaa rabbi ergame boodaa'u gartee iiduma kana isaanii oofu jiru itti dhufe ergamaa rabbi. Duuba ammallee aadaa isaanii san isaan oofeen ergamaa rabbi laqad abdalakumullahu rabbiin isinii jijjiiree jira hagartee guyyaa lamaan sana caalu habiraa rabbiin isinii bakka buusee jira jee iida lamaan kan rabbiin bakka buusee jiru. Tokkoffaan iida amma asoomanaa iidal fitri itti ajjuudhu kana jechuudha. Hatti aanus iidul adhaa jedhanii gartee kan dhufuu taa'u gartee gaafa hajjii godhan sana jechuudha. Kana gaama duuba inni kun nu dhufe haalli gartee deemu jiru hama. Gaafa duraa gaa namni muslimaa ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam guyyaa iidaa kana namoota tolfadha bareeffadha huccuu teessan miicadha haaree uffadha namni haaraan qabne tanoo qabdan san miicadha urgeeffadha dhaqaa jee iida kana. Innaawa gartee dhalaa gartee dubartii gartee heeydii qabdu illee naaf hin jee qooda gartee darajaa inni bakki san qaburraa dubartiin heeydii qabdu tadhiiga qabdu sanilleen maa dheeyxu jee hin salaatu immoo dheeyxee moggaa teessee khutbaa dhaggeeffattee muslimaa wajjin gammaddee galti. Isin sanillee jiru hin hafin jee isin sanillee dheeyxee haa gammadu. Duuba irra gartee haala amma jiru kana wajjin haalli isaa ulfaata. Osoo san hin geenye duratti hukmii gartee iidaa irraa yoo dubbannu taate iida kana gartee hogguu dirree iidaa deema silaa hubanna nagaa inni dirree iidaa waan jirtu soomana furtee deema timira firii sadii nyaateeti sunnaa gootee akkasitti deemtaa jechuudha iida kana. Furtee akkasitti gama dirree iidaa deemtee yookaan bishaan dhuudhe timira kannaan irraa of dali akkuma gartee gida kaan soomana galgala furuutti soomana wayita furan irra caalaa gartee kattee dura furuun sunnaadha timira. Yoo timiran qabaatiin bishaan qalbii namaa immoo gaduru saamusa ceeti. Saamusa kana gammadi. Ammoo durri timiran qabaanne bishaani san booda waan feete gartee itti aansitaa jechuudha. Kanaas gama dirree iidaa hogguu deemtu timira firii takka harkattuus sadii harkattuus sunnaa godhu qabda lakkoofsa witrii yookaan takka yookaan sadii yookaan shan akkasitti nyaattee furteemi gama dirree iidaa deemtaa jechuudha. Egaa gartee waan hunda ofirraa gooteen booda jechuudha. Duuba sagartee wajjin gammaduudha. Wanni gartee hawaasa keenya gartee North America fi addunyaa keessa jirtan hundaafuu wanti dhaabnu wanni gartee amma mootummaa walitti hin dhufinaattu kuni dantaa isaaniitiif miti. Dantuma teenyaaf. Dhukkubni kun dhukkuba utaalaadha. Dhukkuba akka kana nadda biraan beeyin. Fakkeenyaaf namni maaksii hidhatee deema. Maaksii kana hidhatee deemta harkaan waa laayita. As deebitee funyaan kusee nyaata funyaan kana ho'itu. Maaskii jalaan ho'itu. Akkasumas kiyyaa qulqulloomina eegamee waan kana kan deemutti wanni godhuu qabnaa jechuudha. Yoo bakka walgahiin guddoo jirtu hadheetu taate sunnaa waan gartee mootummaan jiru kana diddee bakka walgahiin guddoon jirtu dheetu taate sagaraan itti fayyadaman takka hulaan baaniin takka egzitiin baaniin takka taseenaniin takka danqaraa namaa hulaa kana akkana qabattee banta haatee kanaan funyaan iflaa hidha jechuudha. Amma haatee bishaan dhuyda ofirraa bantee harka waayillaa hidha kanaan afaan ofirraa hidha kana jettee silaa hidha oolte afaan yoo keetiti afaan ifitee oolte nama hedduu harkemmaan akkana afaan ifidhaa oola bishaan dhuga harkuma gartee wayillaaqaa oole kana fuudhee akkana jaa afaan ofirraa fuudhee ammas maaskii irratti deebise. Kalaas wanni kun akkasii jechuudha. Kanaaf obboleen keenya bakkuma jirrutti hanga gartee nama shan jette mootummaan keenya akka albartaa keenyaa kanatti wantoota jirru kanatti nama shan yoo xiqqaate faamilii lama akkanatti faamilii lama dhuftee sanumaas distaansii eeganii akkasii waliin gartee gammaduu ni danda'amaa jedhanii wabillahi tawfiq dabalee hojjetu. Tanuma irratti dabalee gaafiin qofa sun taane
abbootiin amantaa mootummaa qofa labsii mootummaan baasu qofa osoo hin taane abbootiin amantaatis gara ofii amantaa ofii hordofaniititti mootummaadha uummanni ni dhaga. Isa dhaga'u kana akka uummanni keessaayyuu gara biyyaa rakkoo namni kana godhaa jechuun illee dhabaatu. Dhukkuba kanarraa of ittisuu danda'an. Wanni jabeessitanii jettan wanni addaa yoo jiraate dhaamsa kanarratti addaan fagaachuu maaskii godhachuu kana biraatti yoo jiraate mee dhaamsa addaa wanni qabaattan yoo jiraate dubbadhaaf Abdullaafis. Maashaallah waanni yannu Ramadaana keenya Rabbii subhaanahu wa ta'ala tatiwaati rabbi rahaqee balu akka waan Ramadaana naati baalee fakkaatti idallee finde fakkaatti dhaamsa biyya teenyaa geenye fakkaatti dubbiin kana. Rabbi Ramadaana rabbi rahaqee balu waan dalagatan rabbi rahaqee balu guyyaa hangaa fi kana keessatti haa jajjabaannuun isiniin jaaf baliyyan keenya guyyaan kun guyyaa murteessaadha yoo milkeesses kana shayxaanilleen gaafa gadi hidhaa gabbuufame hiikame dhiyaatee jira guyyaa sadii booda hiikamuuf ta'a hanga kana jabaannee khayrii tana hojjechuudha qabna ammoo tan ummata keenyaa ammoo warra biyya teenyaa mee akkamii warra maaskillee uffatan walma keessa waan nitija mee akkamii eegaa biyya teenya sun yoo mootummaa kan namaaf yaadu taate amma biyya tana mootummaan ummatarra mootummaan nama yaada jechuu dandeessi leannahu yoo rakkame namni kun mootummaa gala isaawu biyya kanaada amma nuti jiru kana waa'ee gartee health service kana guututti waa'ee fayyaa kana isaanii fudhatan maallaqa tokko malee itti tajaajila isii kennan gaafa miidhamte hospitaala kana deeyitee itti guutta duba ifii isaaniiti jedhanii duba lubbuu ta'e tanaa jedhanii waan kana murteessan jechuudha akka hospitaalli guutamullee hin fadhan akka atillee miidhamtuus hin fadhan waan ta'eef jechuudha mootummaan namaaf yaada jechuudha saniifuu mootummaa namaa yaaddu argachuun hedduu akka malee waan gaariidha ammoo gaa yoo mootummaan si yaaddu abbaan ifi yaaddachuu qaba lubu yoo mootummaa si yaaddu agarree abbaan ifi yaaddu qaba bara ammaa asitti biyya tanaas warra gartee afaan banachuu qabna waanummaa kun kijiba jee warri waan itti jeus no jira ammoo mootummaan akkasii wajji waan beeku waan namni garii dhumaa jiru waan garii qabamaa jiru ni siitu rabbeef taayete qaanii mootummaa godhuun dirqama saniifuu biyya teenyaas yoo ni fi gartee akkasitti namni isin akkas tartiiba isin godhu yoo kan jiraannu taate ifii teeysaniif social distancing jaa kana huma amma addunyaa miidiyaan isin harka jira social distancing se gada duba gartee maaskii kana gartee uffadha harka keessan saamunaan dhiqadha waa hunda tuttuqurraa if eega duba kana gartee haa goonu keessaafuu namni dhukkubni qabee takkaa'u ko dubbaha waan adda addaa irra mul'atte hawaasa guddaa keessan kan geessine leannahu lubbute ati gartee nama gari gari waan kun akka dubbaha ta'etti dhufa isa waa takkan godhu nama gari gari immoo dhukkee godheen lafa darbu saniif رسول ربي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر إبير في سميته نما برات اللي ميتو ندور كشريعة الإسلام عليه إفي سيالته نما برات اللي هلاكوني حرام مقولي سنيفي أمني خيني خبيتين دوما قرتي فياتي إيسان يوني في قرتي سميدم تنيس إسرو باتي قابتا بيتين نتيسة كما توري موتم مان سلاح ننجو نميدم تيسين جو نجو abbaan qabeenya isaa mana isaatti gurguratee nama wallaanaa ture ni beeyna siistama biyya teenya akkas ijaarame ammoo siistamni gartee kasiitiif hachii tokko godhuu hin dandeenyu saniifuu fayyaa ta'e isin irratti fokus godhaaf hojaa ta'e isan laalladha duba gartee waan gartee eeggadha isiniin jantan social distancing gartee waan itti kan eeggadha iida keessan isin gaa rabbi waan itti dhagartee wiiduu ni dandeessan isin ijaani iida keessanis waradda du'aa ifitti irraa godha waan kanaas galatooma amma gara xumuraatitti deemaa jirra xumuruudhaaf eegaa rakkoon dhukkubaa jiraate du'uun illee ni jiraata silaafuu beekamaadha namni garaa nyaattu waan adda addaatii waliif fiigaa kanarraa waan gorsitan yoo jiraate Sheekh Abdul Maalik kanaan gootaniiti booda irratti ammoo iyyuu dhaamsa addaa yoo qabaatan namuyyuu dhaamsa keessan dabarsuun asumaan ni danda'ama kanumame maal jettu bareeda duuba akkuma Sheekhni dubbatee fixee jira waa'ee gartee biyya teenyaatiif kanallee waqaaf noo halaalu taate
akka malee gartee dhukkubni kuni dhukkuba hamaadha. Biyya teenya teknooloojiin biyya teenya gartee boolti haftu. Dhukkuba kanallee gartee hammeenya isaa namni isaan garsiisan jiru. Warri biyya teenya hundi kana jeenaa fi immoo laaboraatooriin gahee qaban. Meeshaa teknooloojii geessuun qaban. Akka ammaatitti gulawula jirtu kanaan jechuudha. Dhukkuba kan hin tuffatan isaan. Dhukkuba hin tuffatina. Waan xiqqoo hin tuffatan. Eega warri beeku dhukkubni kun hama jedhee nutti hime hin tuffatina. Diifa feetanii maas hin tuffatina. Yeroo ammaa wanti kun diifaa wal fakkaata. Furri namarraa yaasaa. Mata nama dhukkubsaa. Qaama humna nama dhukkubsaa. Dadhabbii nama fidaa. Shurufkaa funyaanii kana gartee shurufkaa si dhoorkaa. Nyaata jibbisiisaa. Xiqqoo mallattoon isaa busee hojii wal fakkaata. Dhukkoo busaa kabiyyeetti nyaata gartee sanii hojiillee wal fakkaata. Kanaaf waan kana diifa fanjiidhaan gaafa gartee si qabe namarraa fagaatu. Ilmaan kee hojii galtu ilmaan kee geebaa itti dhuudhu ilmaan kee kan dhuudhu. Akkas hin gaddaafne maaliif fakkeenyaaf namni kun walqixa hin qabu natural immunity waan nyaata akka jira waan namni gartee uumaadhaan qabu waan dhukkuba namarraa eebbisu kana gartee namarraa itti socho'u. Kana namni hundi walqixa hin qabu namni gariin da'iifa qaba waan isaa kana. Faamiluu kana keessa taatee nama dhukkubni diifamnuu qabe lafaan dha'uu jira. Nama diifamnuu waan goone jira akkuma gartee shaayitti dhugeetuma deemuu jira. Akkasitti hanga dandeessinitti ilmaan keessanii fi haadha mana keessanii geeba tokkotti itti dhugina. Gaafa wanni kun isin qabe. Diifamni mallattoon xiqqoon takka furni sirraa yaanaan kunis xiqqoo sagalee sirra qabnaan irraa fagaadhu hanga wayyootutti irraa fagaadhu. Ammas taniin dabalatti isin dhaama obboleen kiyya warri biyya teenyaa mukkeen hedduu qabdan. Muka dawaadhaa hedduu qabdan jechuudha. Nuti immoo asiin agarru barbaannee itti dhayne waan amma habasuuddaa zanjabiila xoosunyoo suukee jedhanii waan adii takkaa jira dhugan waan muka dawaadhaa agartee dhugan kanaa jiraami waan kana shaayii wajjin dhuga gisee hundaa'u shaayii teessa wadda danfifatan ranjii shaayii irraa dhiisaa zanjabiila itti neexan bakka gartee shukaraallee deematti uffadhaa falana lama keessa uffadhaa haala saniin wanni kun xiqqoo si gargaara. Waan gartee funyaan nama nyaatu kana sirraa oofe jechuudha. Habasuudhaan ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam nama sheekhaan na bira jiralleedha nama gartee waa'ee dawaa beekullee na bira jiraate ichiin seenee dhiifama. Qabdee oofiti. Tiyirda harakallah. Irratti dabaltee kan laalchifteeti aanuma waaniin jarrabe irraa hin jira beete. Wamma waaniin qaree barazoon ta'in tajriiba gartee mujarrab. Waan mukkeen kan reefiin dhugu jira amma mana keessatti. Muka zanjabiila, deema, qullubbiillee dabalatta waan mukkeen kana hundatti guurteeti ranjii shaayii irraa dhiftammas ranjii shaayii ittiin buusin. Isumaan ranjii si ta'a. Habasuuddaa goggoyduma tana agartee firiisii tana. Firuma tana danfifta bishaanii wajji shaayii wajji. Ni dhuyidaami waa takka nyaachaan kun sirraa kutti funyaan kee waa suufuu sirraa dhiisa. Hedduu si gargaara muka hedduu qabdanii muka qabdan biraa dawaa faranjiin kajeelinaan isin jaa wabillahi tawfiq. Mee itti dabaladhaa gara xumuraa waan geennee fi waan bareedaa kaaftanii dawaa barbaachisoo ta'e maal jettu mee yoo du'e namni walitti fiigaa waan adda addaatti mul'ataa achi keessatti isa kanaaf waan dhaamtan yoo jiraate asumaan carraa kanatti fayyadamtanii dhumarratti ammoo yoo dhaamsa qabdan yoo jiraate asumaan akka nuu xumurtan isiniin jedhaa kanumame. Maasha Allah Sheekh Hussein barfite waan Sheekh Hussein kana kan dawaa godhe kana kanuma godha waan wituntun waan kun dufka hawji wal fakkaataa jira. Ammoo exactly kana isin jechuun jiru wal fakkaataa moo si gargaara. Nama hedduu kan biyya tana keessa qabame shaayii koronaa jechuudha maqaa moggaafnee jira beekaa shaayii koronaa jedhamee karaa moggaafattee jira. Sari muu jechuudha waan akkanaa kana waan oowwitu gartee qaama keessan kana qaama kanaa namaatti dadhaba waan ni qabma akka sinjabiilii fi filfilii fi waan oowwituu tana waan ni nyaadhaadhaa isin jaaniif qaama namaa kana si dadhabsiisa waan oowwituu tana nyaatte jummoo ta'e ta dadhabde tana haasa mirkaansa xiqqoo gartee sirraa ittisa jechuudha waan kana doonlee ta'uu baattu sirraa ittisa saniifuu oowwituu tana
ittifufurada wa bishaan illee qabbanaa irraa fagaadha bishaan oowwaa fi kana fagaadha kana lama dagartee namni amma salaamtaa waliin jechuu jira amma qaawli fi obboleessa jejee gaafii dhugaafate salaamtaa eega gartee harka waliin fuudhinaa isin ijaan dhiisaaf irraa assalaamu alaikum jaati gaa tana boksii gartee boksii jira amma tanaa jira ciqileeni sedhaadhaa jira tanaa dhufe tana suwaabatti hin qabnu akka islaamaatti tana kana dhoytu tanaa fi takkana boksiitti kannitu tana suwaabatti hin qabdu tan harka wal fuutu tana silaa hanga harka kee wal gadi lakkifnetti diliin akkasitti isin irraa buutii jechuu jira rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam amma hin danda'amtu amma eega rakkoodha sinjaan nama kanaaf fayya kanaan dhufee qabaa hin beeku garii namaa waan jechaa jiru doktorri gariin namaa vaayirasii kana fudhateetuma fayyuma nagaatiin odoon tuqan ammoo nama gartee nama garii xarafarra ifuu jiru kana ni galaafata jechuudha saniifuu haadhaaf abbaa keetillee maan ta'an ilmaan keetillee maan ta'an harka dhiqachuu tana waan harkaa tana waa hunda tuqachuu dhabuufi harka kana eeggadha harka waa fuudhuu tanallee hin beektu nama garteeti harka fuudhu kun waa hunda tuqachuu faan mala saniifuu haa wal godhuufi kana kanallee hanga yerootiif hanga waan kun nurra dabru haa dhiifnu haa gartee ibaadaa teenya jabaannu irra jabaan waan hin boodarra isinii dhaamu irra jabaan jechuudha waan hin mujarrabaata agarree sii mujiraabeef irra jabaan waan kana firraa dhorkanii du'aaidhaan gaafa biyya gingilchee jee biyya amma nuti keessa jiru tana keessatti gaafa namni sodaatee lubbuu bakka kaa'uu dhabeen du'aa ummatti gartee jibu odoo ilmoon lubbuu takka nurraan qabamini rabbiin gaafa san ummata keenya hunda gartee hawaasa keenya nagaa baasa barana namuu wal bareeti koronaa kana wajjin du'aayitu lallaafifnaan mana nama hedduu seenee jechuu waan tokko duuba si galee amma aboo du'aa jenne ammas du'aayitti deebinee waan kana dhabamsiisaa jirra rabbii gartee insha allahu taala rabbi nurraa kaasu maaliif ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam addu'aa'u silaahul muumin du'aa'iin meeshaa waraana ta islaamaati muuminaati saniifuu du'aa'iidhaan firraa deebisaa du'aa'ii karaa quraana karaa zikrii wara يوني في قتلة ترمى وانقاري رجلتا يباد دارا سيرجا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ستمرا وقبات تنشي عبد المالك أسمان تمرا أنا نعم ستمرا خنين كابودوبا نعم سا فكرة جرعتي شيخنا نوي لكوبا خنا اللي هنتو فتنا لكوبا خنا جرتي دوبا بكجرتي والجيدا لكوه هنقولسنا akka aadaa teenyaa ka dursani geeba tokko wajjin dhugina yoo wali dhuftanii jechuudha. Biyya teenya gaafa duraa namni taniin tokko wali dhugu ture jechuudha. Sababaa godhu gartee sababaa dhiisanii gartee wanni hin jaan jechuudha. Sababaa godhaniiti wahii irratti hirkatan jechuudha gartee waan godhan irratti jechuudha. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam aboo gaala kiyya kana tokko hojjeeni gaala kiyya kana sababarraa jaanii gadhiiseetiin Rabbi irratti hirkadhamoo hidhadheetiin Rabbi irratti hirkadhaa jeen gaala kiyya kana. Gaala kee hidhadhu eegasi Rabbi irratti hirkadhu. Saniifuu karaa ciisanii makiinaan maan dhoytu hin jangarte karaa irra ciiftee nan dhoytu makiinaan hin jiru. Hanqa danda'anitti akka gartee sheekni keenya sheek Bushaan tokko juuti. Milkaa'uun azalii sababaan dhiisanii Rabbiin nama tiisaa immoo karaan ciisanii jaabeeta. Sababaa waa dhaba dalagachuudhaaf akkasiiti. Sababaa godhuun laazimaa sababaas godhaadha hanqa dandeessanitti wanni hin jayinaadha. Dhukkubni kun dhukkuba gartee biyya faranjii dhukkuba faranjiitii jaanii warra biyyaa ni tuffata. Akkasii dhukkubni kun dhukkuba faranjiitii miti. Dhukkuba nama jallaatiis nama diidaati nama hundaati. Rabbiin sababaa jallaatiin fideeti gaariillee halaaka. Saniifuu inshaallah halaaka janaa rabbi sinaan baasuun hin jaa. Ibaadan nu jabaadha akkuma ramadaana keessa jabaannetti ramadaana boodaas haa taanu warra gartee ramadaana gabbaree أكم فكرني إن شاء الله هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه hordoftoota keenya kabajamoo sagantaa keenya marii hayyootaa wajjin goone Ooydaa marii irratti asumaan xumurannee jirra. Sagantaa biraatiin haga walitti deebinuuf fayyaa ta'a. Isinis ulfaadhaa fuulduraafis maamila keenya akka taatanis abdannaa turtii gaarii.